abbaa keenyaanis walloltee jirti waan ta'eef sila abbaan keenyas manitti hin galu nuti kophaa keenya jiraachaa jira waan ta'eef achi nama guyyaa muraasatu nafee nan deemanii nun jettee waraqaa hundumaa xumuradheeraa guyyaa muraasatu naafee hin deeman jetteerti nuti immoo kophaa keenya teenyee bakka barachuun nuuf hin ta'u mucaa ishee xiqqoos biyyatti hin galchaa isinis yoo barbaadan barnoota xumurtanii biyyatti galuu dandeessu jettee jirti nuti immoo mucaan obboleettiin keenyas akka nurraa fagaatu hin barbaannu haadha keenyas immoo akka nurraa fagaatu hin barbaannu haadha keenya malees immoo teenyee barachuu hin dandeenyu erga gaafa ishiin akkasuma jetteeti ni boonyaa ishiin kun uumaa nu dhaga'an jirtu gaafa mana barumsaatti obboleessa koo waan koofis barbaade beektaa waan akka maal akkasii jechuu barbaade beektaa ammaatti. Amma wanti tokko yaada tokko sammuu kee keessatti baay'ee gaddee jira baay'ee tokko na gaddisiisee jira maaltu si gaddisiisee jira hojiitti haati keenya nu gattee deemu isheetiif bakka baay'ee tokko gaddee jira isheen nu gattee deemtee nurraa fagaatte kophaa keenya jiraachuu hin dandeenyu bakka waa'ee barnootatu yaadaan jiru dhugaa rabbii dubbachuuf yoo ta'e amma isheen nu gattee deemte bakka waan tokko nu qabnu beektaa jireenya nuuf waan mijatu miti. Kanaafuu dabalataan simaan malee mucaan kun mucaa dhalattuu gaafa ishee gattee deemtetu ati biyyatti galchinu isheenumtillee biyya teessituuf waan siraatan guddattu miti nutis immoo kophaa keenya teenyee salaa abbaan keenyas nu gatee deemee jira eenyu wajjin akka jiraannu qabnu abbaan keenya osoo jiraate abbaa keenya wajjin jiraanna gaafa ishee nu gattee deemtu sila abbaan keenya nu biran jiru nu duukaan jiru nu gatee deemee ishiinis nu gattee deemtee nuti qofti kophaa keenya akkamitti jiraanna gaafa ammoo si barnoota isheenitoo baadiyyaattis galu baadiyyaattis jiraachuu hin dandeenyu jireenya baadiyyaattis waan itti barree jiraannu miti nu malee mucaa kana irreessa mucaa kana gaafa ishiin akkasitti amararraas ta'e akkas gootee mucaa kana maal jettu midhaan kuwaas siraatan guddattuu nan fakkaatu ana akkasiinis hin jiraame maal jettaatiin obboleessa koo miilatti wanti sammuu keessatti maaltu sitti dhaga'amaa jira siimi ani garuu baay'ee tokkoon gaddaa jira dhugaa waaqee bakka baay'ee tokko na jibbisiisee barachuu irra na jibbisiisaa jira bakka isheen hin jirretti maa bakka naaf hin ta'u natti fakkaata beektaa bakka isheen hin jirrettu humtuu naaf hin mijatu kanaafuu haadha keenya malee gammaduus hin dandeenyu baanee galuu hin dandeenyu haadha keenya malee humtuu haadha ofii malee hin bareedanii beektaa abba haadha kee malee hin bareeddu abbaa keella haadha keessi wayyeeshii fi rasii yaada waan ta'eef abbaa keessiif wayyeessin jedha waan haadha keessiif wayyeessin jedha waan hundaafuu ati ni maal jetta yaada sammuu keessatti dhagaame natti himi obboleessa koo. Ani akka yaadeetanis akka bakka ati akka jetteet akkasumatti gaafa ishiin nan deemaa gaafa naan jettu baay'ee bakka ilmaan nagabee boos jedhee garuu bakka maa yaadanii sammuu keessa yaadanii kiraamannaas hin jira ganaa waan baay'eetu jira. Kanaaf kan mana barumsaa kan saarbisii kan maaliidhu carraanas baay'ee mana hundaa'u kan ispoortiinis jira waan baay'eedha bakka amaa godhum jedhu abbaan koos innis wallolan gaafa wallolan dammoo bakka amaan gochuu dandeenye araarsuu sun dandeenye gaafa araarsuu namus inni dammoo lollola isa dammoo isa malee dhaga'uu hin dandeenyu amma abbaa keenya malee isa malee dhaga'uu hin dandeenyu gaafa ishiin amma deemtu bakka baay'ee anumaa bakka sammuun koo naaf hin taane gaafa barumsa baradhu barreessuus bakka na jibbisiisa ijoolleetu na barreessa malee uumaa gaafa ijoollee gaafa na barreessanu bakka taa'ee nan ciisaa nan ka'aa barsiistuun maal taatee naan jettee maan taaniin jedhaanii achumaan ka'ee bahii naan jedhu ani ba'u dakkee asumaan taanaa wayyan jedhaanii bakka gaafa mana galee asuma taa'u kan yaadu bakka waan durii sana walumaan teenyee gaafa walumaan nyaannu laaqanaa tirii guddaadhaan wayii bakka gaafa ayyaanaa wayii walumaan gaafa nyaannu sana baay'ee sama yaada ture. Garuu amma gaafa ishiin deemtu maal deemte ishee maal goona ishee amma nuti mucaan achi jirti isheen biyya deemti obboleeyyiiwwan keenya deemni amma nuti lamaan bichaatu hafe amma isaan lamaan keenya keessaa dammoo eenyutu eessa deemu amma nuti mana kophaa keenya jirra abbaa keenya mana galu ishiinis dammoo biyya alaan deemti adaadhaa keenyas isheenis biyya
yaadaan deemte bakka maal gochuu qabna ishee uumama bakka sammuun kootu naaf namu didee waan yaaduu naaf ta'uu barumsa irratti hin jiru ambuloon koo sammuun koo bakka waan yaadu waan bira bakka amma ati koo akkamitti naa dhufti kan kiraa ishee achumatti nu kaffalti waan baay'ee nu gooti garuu gammachuu akkamitti gammannaa akkanumatti gaafa biddeena nyaannu ofii keenya fudhannaa bakka baay'ee ani kophaa koo nyaachuu baay'ee na jibbisiisee jira walumaan saafaana gaafa nyaadhu malee baay'ee bakka uumaa rakkadhe waa'ee mana kana taa'uu naaf hin taane bakka ati maal taanii bakka waan baay'ee sammuu koo keessaa waan jiru sitti meera ani uumaa godhuu hin danda'u amma uumimmaan natti dhufaa jirti uumaa jechuu hin danda'u bakkiin koo na sodaachaa jirti amma maal jetti bakka meeqa guyyaadhamoo yoo xiqqootu turre jettee achumaan nan deeman jetteetti godhuu baasteewu gaafa sana bakka uumaa bakka maaliif deemta gaafa hin jedhamu dammuun gaafatamu kunis maaliif jettas hin jedhamu deemtees gaariidha garuu bakka nuti jiraachuu hin dandeenyu andammoo obboleetti qorra adda ba'ees jiraachuu hin danda'u haadha qofa abbaa qorraas adda ba'ee jiraachuu amma isaan lamaan wal araarsinee bakka walumaan tokko ta'anii obboleetti keenya isaa dhuftuu deebi'anii dhufanii akka durii keenyatti jiraanne baay'ee na gammada jettee ati maal jettee obboleetti? Ilmi garuu obboleessa guddaa ture abbaa keenyaa fi haadha keenya osoo walitti araarsinee isaan nu sarmanii osoo walitti araarsinee isheenillee akka gaafa walitti araarsinu isheenillee akka hin deemne osoo nuuf dhowwee wayyaa nuti osoo biddeena nyaatin oollee bullee osoo akka isheen hin deemne nuuf ta'e nuuf wayya ture garuu bakka ammatti anillee akkuma kanaa gaafa mana barumsaa dhaqee mana barumsiitti waa tokko hin barreessu zim jedheen taa'a bakka waa'eedhuma ishee yaadaa yeroo nyaannillee waan hin nyaadhinatti fakkaatu akkasiinis hin jedhaanilleedha dhugaadha obboleetti keenya irraa isa dabalee jiraachuu hin dandeenye obboleetti keenya isheen tokkos biyya galti waan ta'eef nuti durii keenya akkas gabataa tokko irratti dhiyeeffannee gaafa nama waasanii taanee nyaannu gammannee jiraachaa turre har'a ammoo seetan nu jidduu seente gaafa akkasitti bakka adda faffacaanii abbaan keenyas nurraa deemee isheenis gaafa biyya ormaanitti isinirraan deebi'aa jirtu isheenis akkas gaafa nuun jettu baay'ee tokko nu gaddisiistes hin jedha ergan gaafa sana isheen akkas naan jettu dhageetiti anillee waa'ee ishee yaada halkanii guyyaa waa'ee ishee yaada bakka isheen garaa isheen nurraa murattee jirti nan deema jennaan hin deemtidha nama gochuu hin dandeenyu boonyi dhiisnee isheen wanti nu gootu hin jiru garuu keessi keenya nu gaddisii nu bu'aasiisin jedha wanti tokko hin jiru garuu bakka obsineetuma jiraachuu nuuf fayyanitti fakkaata bakka abbaa keenya fi ishee walitti araarsinii ni dabalataas immoo aadaa keenyatti bilbilee aadaan keenyallee akka isheen hin deemne nuuf dhowwiti laata nuuf wayyaa oduu gaafanne aadaa keenyatti bilbilee gaafa nu sarbitiin fakkaatu garuu waaqni ta'e jedhee bakka oolu sarbitiin immoo baay'ee hin gammada baay'ee. Misti aadaa keenyatti bilbilee too gaafannaa qoyii aadaan keenya gaafannee taastee bilbilee ammasitti sinuma duuba turaadha akkasii yoo bilbilli isheen waamee ilaalla maal akkanuma jettume qoykaa ilaallaa wajjuma ilaallaa waan isheen jettu. Hello. Oh, negara dada. Sirra fayyaa isin nagaa keessanidha. Fayyaadha isin barbaadeen deebisaan bilbilaame dada.